Keenya kam jirtu fayyaa nagaa inni sin badhaadhaa bakka jirtan alaamanaan baga jiraattan Oromoonni maal jedhan nama sa'aan gaaraa dakaan lagaa margaan jedhanii akkas jedhan jechuudha. Lamaan gaggabaabsee ija tokko haala dirree dhawaa deemu jiru lamada haala ambaasiin Itoophiyaa magaalaa biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii keessa godhu jirtu jechuudha. Bara maraataan uummata tokko keessa dhalate maraataa yoo yeroon firraan qabne waan ajaa'ibaa firfirsee lafa balleessaa jedhan. Maraataa yookaan amalaan qaban yookaan mana hidhaan naqan kanuma shanshalataan hidhan jechuudha. Maraataa waan biraa godhuu hin dandeenye. Haa ta'u mee karaa dirree dhawaa tanatti hin deebi'aa. Oromoo taane waan dhalannee fi wanni Oromoo kun nu guba, wanni Oromoo kun nu balbalcha, wanni Oromoo kun nu dhaga'ama jechuudha. Silaa saba Oromoo irraa dhalachuu baanne balbala teenya cufannee teenya jechuudha. Waan dhageenyus gurra irraa duuchannaa waan agarruus ijarraa hidhachaa jiraannaa jechuudha. Garuu waan saba kanarraa dhalanneef usnee taa'uu hin dandeenye. Usnee taa'uu hin dandeenyu ni dubbannaa jechuudha. Maaliif lafeen nu dubbannaa jechuu barbaadeeti. Namni gartee rakkoo sabaa odoo arkuu gadadoo sabaa odoo arkuu usee taa'u tokko hagaraan bitame tokko waan adda addaatiin qabame jechuudha. Kanaaf dubbanna waan uummata keenya waan Oromoodha. Rakkoon naannaa wadirree dhawaatti amma dura dhalatte obboleettii teenya talakkuu garaa qabdu ajjeefame jechuudha. Adiyyuu haydii naannaa Soomaaliitiin. Nama tokko haadha garuu ilmaan lama garaa keessa jira nama sadiitu ajjeefame jechuudha. Lubbuu nama sadiitu ajjeefame. Namni kun gaafa hidhame guyyaa muraasa booda bahee jechuudha. Maaliif jechuu barbaade asirratti ijoolleen Oromoo tanaannaa wadirree dhawaa mana hidhaa jirtu maaliif akka mana hidhaa keessaa bahuu hin dandeenye asirratti waan akeeknu jira jechuudha. Biyya teenyatti naannawaan an dhaladhe Oromiyaa cufa keessa wal fakkaata tahaa. Ani intala baadiyyaatti kumaan deddeebi'ee jiru warri keenya ooyiruu qotata. Maagata huurii hidhanna. Huurii bishaanii. Huurii tan hoggaa hidhan maagata baasan akka ooyiruuleen dhuydu. Yoo tokko dhufee maagata namaa cabse namni wali bu'a. Obboleeyyan wali bu'anii hoggaa wali bu'anii wal madeessan akkatti wal araarfatanii jira jechuudha. Yookaan sibiilaan dhawe yookaan uuma tokkoon dhawe namni kun miidhame shaffee ja'aniiti mana galchanii nama dhawame kana hadhaadhiyyanii korbeessa ta'uu hoolaa ta'u akkuma dandeettii warra dhaweessanitti gurbaa shaffifatanii jechuudha. Wal'aannatan dhinfatan jechuudha. Haa ta'u har'a lubbuun nama sadii haadha takka keessa gaafa baatu nama moosareedhaa namni je'een hin jiru jechuudha. Amma maaliin dhagaa afaan obboleettii irraa Gumaa ja'anii fidanii ijoollee xixiqqoodha kannanii deemanii ja'an hagan takka Oromoon tuffatame. Oromoon lubbuun Oromoodha. Lubbuu hantuutaa hin geessu jechuudha biyya san keessatti. Nama ajjeefame. Lubbuu lama tagaraa jirtuu fi lubbuu takka nama sadii ka ajjeefame. Ka ajjeese san warra ol'aantummaa naannawaa sanii qabu waan ta'eef mana hidhaa keessa less than 24 hours da'aa 24 gaditti mana hidhaatii bahee galee garuu muciyyoo teenyata ilmaan lama garaa jiru wajjin karaa akhiraa galte warri Oromoodha ifiin jedhu maallaqa fidanii ijoollee hulaa mana dura jirtu yookaan nama ijoollee xiqqoo mana jirtutti gumaadha jedhanii kannanii jechuudha. Gumaan seera itti kannan qaba akka itti kannan qaba akka itti fudhatamus qaba jechuudha. Dhugaa walii himuudhaaf obboleeyyan muciyyoo teenya ta'aa hiramtee rabbi jannataa naa qananneessu ilmoo lama garaa qabdi. Namni ilmoodhaa wajjin addunyaa sanarraa ulfaan gale nama jannataati. Nama jannataati. Rabbiin jannata keessatti haa qananneessuun jedha. Warri dhugumatti fira intalaati obboleettii teenya taduu teetettanii namni isii akkasii ajjeesse bilisa bahee gumaasa yoo fudhattan isinuu warra dhiigasii dhugee jechuudha. Maaliif gumaan seera itti bahu qaba waan ta'eef gumaan akka itti kafalamuu qaba waan ta'eef jechuudha. Amma gaarra dirree dhawaa keessatti waan deemu jiru ni agarra. Itti aanaa xashiidha eenyu maqaansaa
آدم فارح في ورق نمشى أمارة سن تمزجن تروني اتقافة ما بارتي بدأنا خصومالي خدري دوا في مصطفى خأوجادين سنيتشو دري دوا بيا أبانك أبو رتي جيروني خان صومالي رخان إيسا رخان أمارة رفع أستي أورمو رتي مرتدو أمرتي ساجراني جتشولا جولين أورمو تمنه هدا سنت جرخاناتو بيتنا بولشو جراي جولين تنيا منه هداتي همباني جتشولا كان بيخون مرة جرات فكيسي بولان كينيا خدرين أو بولشو he is good for nothing فيبرد على أردا ديران أكشان كوراسان بؤاتا كان كبوة أورمو أفواتا كونغولو إني يو أورمو تمرتين دعا دبرتي ورق أسا ملتي ساف أجيسا جاي يو نمني توكو خطفي أورمو أجيسا هدامي سينو هديج أنين جاتشورا لك هدا كانوا مجوار كينيا فيبرد كينيا خالا أرداسان ديراتي تما ديمي ilmu Oromootiitu dirreedhaa bulchuu jira. It is good ilmi Oromoo bulchu. Garuu ilmi Oromoo dirreedhaa bulchu meeshaa ta'uu irra hin jiraatu. It shouldn't be property nama tokko ta'uun irra hin jiraatu. Yoo mirga ummata isaatiif dubbachuu hin dandeenye lafa isaata gurguramtu taatamtu ta alagaan dhufte irra marihattu yoo dhaabuu hin dandeenye yoo beleettii isaa ta ganda isaa keessatti ajjeesanii namichi ajjezaa diddami afuri gadi hidhaabee dhiigni kun dhiiga xiyyaa dhiiga kana dhangalaas seera dhihaachuu qaba yoo hin jenne bulchuunsaa maali gatiinsaa gatii tokkoon qabuu jechuudha. Kanaaf dhiigni obboleettii teenyaatuun bahuu qaba. Kara kaanii abbaa gadaa jedhan. Abbaa gadaa naannawa Edmonton kana abbaa gadaa Kanadaati inni abbaa gadaa Afran qallooti miti. Afran qalloo walit dhufee filate abbaa gadaa kana bakka hin buufanne jechuudha. Abbaa gadaa biyya Kanadaa magaalaa Edmontoni. Namichi kun ilmaan qaba biyya alaati. He is a Canadian citizen Kanadaati. Ilmaan isaa Kanadaadha jiraatan. Ilmaan isaa nagaa nyaatanii dhuganii mana nagaa keessa jiranii jechuudha. Garuu inni lubbuu Oromooti irratti qoosaa jechuudha. Lafa Oromoo irra qoosaa jechuudha. Inni yoo lafti san guutuun mammaramtee alagaaf kannamteehu biyya lammaffaa Kanadaadha qabaa jechuudha katti galu. Ilmaan Oromoo naannawa sanii yoo beelaan du'an ilmaan isaa Kanadaadha jiranii jechuudha wal farsistanii keessa jiranii ni nyaatan. Ilmaan Oromoo waggaa achi rasaasaan ajjeefaman ilmaan isaa Kanadaadha jiranii meedikaala tola ta'een wallaanamanii jechuudha. Kanaaf dhiiga Oromootti hin taphatinaa. Mootummaan cubbamaan kun citizenni biyya alaa biyya tiyya keessattis paartii siyaasaa irra qooda fudhachuu hin danda'u jedha. Warra sodaatu akkas jedhan warra sodaatu warra challenge no godhan jedhuun citizen keessan deebisaa koottaati dorgomaa jedhan. Warra garuu akka meeshaa olii gad ergachuu barbaadu citizen biyya fedhanii yoo qabaatan it's okay. Seenanii fakkeessanii mootummaa fakkeessaa faarsee bulaa baanan kana tahuu dandeenye jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo balaa isin as deemtu eeggadha. Wanni arra akkas taphaan laaltan kun boru gatiidha isin kafalchiisa jechuudha. Kalamata magaalaa mi'eessoo maaltu ta'u jira. Dhagaan mi'eessoo irra kaayame san ka Mustafeenii fi Adam Faarahii fi eenyu Xuruunee Tamasgan Xuruunee kaayan san maaliiti. Dhagaa maaliiti. Maaliif mi'eessoo irra dhagaan kaayamuu barbaachisa. Mi'eessoo hangamta akka fagaatte laga Hawaashirra. Dhumatti maal seetan lukkuun killeen suuta miila baaftii jedhan. Amma dirree dhawaa dhagaan kaayame mi'eessoo kaayame kadhumaa eessarra daangaan Soomaalii ta'uu deema bishaan Hawaashirratti jechuudha. Hawaashii gatteenyaan achirra dhufti jechuudha. Bareedduun teenya caaltuu isaanii jarasan cinaadha dhaabbatti. Caaltuu ilmaan kee Austraaliyaa jiran. They are Australian citizens. Biitti ati gurgurtee ilmaan malee hambisuu deemtutum joollee Oromoo heegaree isaanii dukkanoomsaa jirtaa jechuudha. Ati yeroo feetat dhayxee ilmaan kee laalta sistema gaarii keessa jiranii baroomsa gaarii arkatanii biyya nagaa jiran. Garuu ilmaan Oromoo heegaree kara itti garagalu hin qabne irratti lafa gurguraa jirtaa jechuudha jara kana wajjin.
dhagaalee bu'uuraa kan dhadhaabdanii deemtanii dhadhaabaa jirtan kana maaliif akka dhaabaa jirtan Oromootti himtanii? Maaliif akka dhagaaleen kun dhaabbachaa jiru? Hin himnee jechuudha Oromoodhatti. Okay. So, kaniin jechuu barbaadu asirratti ummanni Oromoodhaa yoo ammaan ka'ee waan deemu jiru kana hin laallanne. Yoo ammaan ka'ee haala jiru kana asii fi achi hin laalle boru balaa guddootu Oromoo dhufaa jechuudha. Balaa guddootu Oromoo dhufaa jechuudha. Kakara kaanii kadhuma ambaasiin Itoophiyaa ta Keeniyaa jirtu warra Ogaadeen yaamte lafa Oromoo lafa Baalee kanniteef yoom abjuu keessaa bahan warri Ogaadeenis yoom mana Makkanaa keessaa baha mootummaan biltsiginnaatuunis tahaanii fi kaan asii wali buuftutun yoom mana Makkanaa keessaa baati. Ambaasii Keeni Itoophiyaa ka Keeniyaa jiruu miti. Warra Ogaadeen United Nations wali qabdee yoo UN New York fiddee isinii mallatteessite lafa Oromoo fudhachuu hin dandeessanii jechuudha. Akkuma abjoottanii jiraattan. Wanni kun biltsiginnaa wanni jedhamtuun kolkoleen kiiloo 40 teessutun saboota waliin neexu malee biyya gaggeessuu hin dandeessu. Asii Afarii fi Soomaalii waliin neexi, asii Amaaraa fi Tigree waliin neexi, asii Soomaalee fi Oromoo waliin neexi. Akkana jiruusii dheereeffattii jechuudha. So, small knowledge is very dangerous. Beekumsi xiqqaan gaaga'ama guddaadha fidaa jechuudha. Wanni amma biyya teenya qabatee jiru kana. Soomaliin tun akka ijoolleetii beeyta waan takkatti kannite oolu taaluu jettee hangam takka akka oolu taaltu laallattu jechuudha. Wal guurrattee ambaasii Itoophiyaa Keeniyaadha jette. Lafti Oromoodha haga paarlamaa xashiitirraa haga ambaasii Keeniyaatti gurguramaa jirti jechuudha. Lafa Oromoo abbaan fedhe irra mallatteessu namni fudhachuu danda'u hin jiru. Abbaan fedhe waadaa seene namni kannuu danda'u hin jiru jechuudha. Lafti Oromoo lafa Oromooti. Dheengaddaas gaafa lafa Booranaa kutanii Soomaalii Mustafeen kileem godhe. Mustafee irraa himite ka dhufe. Mustafeen onne saniin godhu hin qabu. Namicha kiiloo 4 taa'u ka Oromoo ama 1,000 if booda deebi'ee cabsa jeesaniitu kana uume jechuudha. Dhiini Oromoo dhangala'uun biltsiginnaadhaaf feestaadha. It is celebration. Maaliif qeeroo kaleessa angorra isaan fidde hanga irraa hafe qeeroo sanirraa hoggaa julmaa dhaabanii rashanan agarraa jechuudha. Hoggaa julmaa dhaabanii fixan agarraa jechuudha. Biltsiginnaadhaaf dargaggeessi Oromoo mata gurreen tokko Oromiyaa keessa jiraachuun isaaf dhukkubbii mataati. Kanaaf maal godhuu qaba? Asii Soomaaliidhaan nagabbarii waan ati feetuun sii godhaa ati na cinaa dhaabbadhu jee hawaalaa Soomaalii warra maallaqa ergu kan akka jirutti mootummaa kiiloo 4 kana gabbaraa jiranii jechuudha. Adam Farah dhalataa Isaati karaa saatiin karaa Jabuutii kanaan horii kiiloo 4 gannaqee gabbaraa jira jechuudha. Maaliif kaawaash bataa cheenyaana'u haja'u jechuudha. Kiyyaas keessaniin ta'u keessanis kiyyan ta'u. Hawaashirraa haga hadhaggaalaattis lafa Oromootaati. Lafa Oromootaati. Baharraa hoggaan dubbadhu jechuudha. Naanna'u isin kileem gooneettan. Hawaashirraa haga hadhaggaalaatti lafa Oromooti. Barbaaddan taanaan haga Jabuutiitti lafa Oromooti. Maaliif Jabuuti seenaa keessatti akka Minilik isaaf mallatteesse beekamaadha. Siidaa Minilik wanni buqqaasaniif Oromootu lafa tana kileem godhaa jedhaniiti siidaa san diigan zabana kana. Siidaa Minilik Palaas Minilik keessa turanii yaadatta warri karaa Jabuutii turtanii buqqaasan jechuudha. Amma karaa kanaanoo haga Jijjigaatti lafa Oromooti jechuudha. Jijjiga jechuun jijjiga. Jijjiga jechuun dictionary Soomaalii keessa jiru jechuudha. Mustafeen Faanis wanni wat jedhaniif Oromoo yoo jabaattee humna taatee walii galte haga Jijjigaa kileem godhanii dafanii haga Hawaash kileem goonaa jedhanii deeman jechuudha.
Oromoon saboota xixiqqaa minority kana mirga isaanii eeguuf dirqama Oromooti jechuudha. Mirga minority tiisuun ammoo minority warra maraattoota keenyarra irkattee lafa teenya kileem gootu we are not going to allow them. Dhagaa bu'uura amma asaboot dhaabdanii finfinnee walakkaallee dhaabaa lafti lafuma Oromooti jechuudha. Achi deemu as deemu lafti lafuma Oromooti. We cannot compromise kanarratti garuu ummanni Oromoodha akka Oromootti waliigalee sirna cubbuu kana dura dhaabbachuu qabaa jechuudha. Sirna Oromoo lafa hojii gurguru kana dura dhaabbachuutu irra jiraata Oromoon. Maaliif tokkummaan Oromoo humna akka ta'e agarree jechuudha.